Gammachuu keessatti jiru kan Bara who's exactly the students and they invited justice. Congratulations to Dear Wallagga University Vice President for various weeks, dear Senate and your achievements or success with your parents and the relatives, inviting honorary guests. We begin the ceremony today. Dinqisisoo jechaa jechaan itti isna eebbisu eebba nagaa eebba hooggantii eebba baraarummaa Teknooloojii Organic Chemistry Department of Architecture Cultivation Fire Co-Advisor Dr. PhD in Architecture for the first time. Barattoota Subcribe sagal Beenyaan muruun jedhama. Muummee accounting and finance irra 3.98 dha. Gammachuu guddaadha dhugaa dubbachuuf kan namatti dhaga'amu. Namni gaafa wanta itti dadhabee fi firii hojii isaa argatu baay'ee namatti dhaga'ama. So anis waaqayyoof galatu milkaa'eeran jedha kanaaf gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. So anis hammanaa danda'ametti tattaaffii fi ogummaa argadhe kanaani uummata tokko tajaajiluuf hawwii guddaadhaan kaka'umsaan qaba jechuudha. Barataa Abtaamaa Muumaa Fiixeen jedhama. Kan irraa eebbifamee muummee afaan oromoo fi ogbarruu. Badhaafamuu kootti kan inni natti dhaga'amu keessatti inni guddaan namni cimee hojjete akka inni badhaafamuu danda'u na amansiisa. Gara fuulduraattis akka cimee hojjedhuuf carraa guddaa naa banaa jechuudha. Ogummaa kanaan uummata tokko tajaajiluuf baay'ee onnadheen jira. Silas ogummaa barsiisummaa jira. Ammas itti fuufee ogummaa kana immoo dhaloota kana dhaalchisuudhaaf carraa kan jira jechuudha. Masqalee Tarfaa Kiimoseen jedhama. Muummee herregaarraan eebbifame. Miira guddaatu natti dhaga'ame. Dandeettii koo beekumsa koo toon taanee waaqayyo isa guyyaa kana nagaan akkan ga'u na godheef gammachuu guddaaf galata guddaan galchaaf. Ani akka kootti guyyaa irraa eebbifamu kootti gammachuun natti dhaga'ame guddaa ta'etu jiru. Barattooti guyyaa irraa eebbifaman kun hojii mootummaa yookaan ani qacaramuun qaba jedhanii of abdatanii yookaan of gatanii taa'u hin taane ogummaa baratan kanaan hawaasa isaanii tajaajilanii hojii mataa isaanii akka isaan uummataniif dhaamsa koon dhaamaaf. Today here on this stage we are celebrating the graduation ceremony for the 2025 graduating class. This graduation ceremony is unique as it incorporates graduates from large number of programs, different modalities, and graduates of different levels, PhD, specialty, master's, bachelor, and HDP. Accordingly, the University Senate has thoroughly examined and approved that the following prospective graduates who have fulfilled all the requirements for graduation: 1,710 bachelor, 223 masters, 22 specialties, 13 PhD. Actually, one was from Shambu campus. HDP 102 HDP. Total of 2,070 graduates are going to conduct this graduation ceremony. Dear graduates, on this graduation ceremony, we come together to celebrate not just the end of your academic journey, but the beginning of the new chapter in your life. You, our graduates, have shown resilience, determination, and excellence through challenges both academic and personal. You remained focused. And today, you wear the cap and the gown, not just as a symbol of achievement, but as a sign of your transformation.